Oromia 11. Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo hundaaf waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa Ayhoopaan addameen Minisoota Dipaartimentii Fayyaa Minisoota dhaabbata Weelsheer Internaashinaal Dipaartimentii Fayyaa Raamzii Kaawurii fi Oromiyaa 11 wajjin ta'uudhaan sagantaa talaallii dhibee koronaa kennuuf jalqabee jira. Talaalliin kun kan kennamu ijoollee umrii 5 irraa jalqabee hanga nama guddaatitti. Namoonni talaallii kanarraa fayyadamuu barbaadan hundi koottaatii fayyadama. Odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaadan 952 807 100 irratti bilbiluu ni dandeettu. Fayyaan qabeenya, fayyaan faaya. Waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa Ayhoopaa damee Minisoota. Asham harka fuudhee akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa 11 kun sagantaa Koottu Dhufeeti. Koottu Dhufee keenya har'aa irratti haala biyya Itoophiyaatti deemaatiin jiru ukkaamsa pireesii yookaan ammoo miidiyaa gaazexeessitoota hidhuu marii biyyaalessaa yaadamee fi shira qoqqooddaa paartiilee gidduutti mootummaan Bilxiginnaa qabateetiin deemaatiin jiru irratti haasa'uudhaa deema. Dhimmoota kanarratti keessaa dhimma ukkaamsa miidiyaa irratti bal'inaan waliin haasa'uudhaa kan deemnu gaazexeessaa Ittaana hoogganaa dhaabbata televezyiina bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan ture Mubaarak Mahammad Duulaati. Mubaarak gama Oromiyaa 11 sagantaa Koottu Dhufeetti baga nagaan dhufte. Baga nagaan noo Eeddi Muktaar, I think yeroo lammaffaaf natti fakkaate. Beetaa gaazexeessaan dhiheen na duuballee dhufte waan ta'eef gaazexeessaan hafuura biyya sanii qabu ala kana jiru si majenneetini. Gaariidha. Hafuurri aga silaa sirraan banne baay'ee. Yaa. Ammallee asuma teenyellee waan biyyaa jirra. Yaa akkasii wanti irraa haasa'uudhaa deemnu keessaahuu ukkaamsaa sabaa himaalee hidhaa gaazexeessitoota biyya sanitti jabaateetiin deemaatiin jiru laaluudhaa deemna. Akkuma kanaan dura gabaasaatiin turree ji'a dura gaazexeessitoonni televezyiina Nabad jedhamu kan magaalaa Jijjigaatti argamu afaan Sumaaleetiin tamsaa'uu hidhamaniitiin turan. San dura waggaa fi ji'a 6 dura gaazexeessitoota OMN yeroo jalqabaatiif sadarkaa jechuun danda'amutti guuramaniitiin kan hidhaman sirna mootummaa Abiy Ahmed keessatti. Gaazexeessitoonni OMN Mallasa Dirribsaa, Guyyoo Waariyoo, Muhammad Siraaj akkasumatti immoo kanneen biroollee kaameraamaanotaa fi konkolaachistoonni OMN dabalatanii hidhaa turan. Achi keessaa Mallasa Dirribsaa hafee kanneen biroo gadi lakkifaman. Ittaansuudhaan dhawaataan biyyi waggaa 2 dura gaazexeessaan tokkollee itti hidhameetiin hin jiru jedhame har'a gaazexeessaa 20 wayitu keessatti hidhameetiin jira. Mee durarraa kaasneetiin haa yaadannu. Gaafa mootummaan Abiy Ahmed dhufu miirri biyya gaazexeessaan tokkollee keessatti hin hidhamne jedhamu sun Abiy badhaasallee ittiin argateera isas akkuma badhaasa Noobeelii bishaan obaase waan kana haa yaadannu dura. Yaa akkuma ati duratti kaasuudhaaf yaalte dhimmi pireesii fi pireesii walabaa biyya san keessatti ijaaruu fi akkasumas pireesii walabaatiin itti deemamee biyya san biyya pireesiidhaan cimtee yaanni adda addaa keessatti adeemee ilaalchi adda addaa keessatti gurguramee akkuma beekamu pireesiin gabaa ilaalchaati. Gabaa ilaalchi garaagaraa keessatti gurguramee keessatti bitamee namoonni waan isaaniif tolu fudhatanii kan isaaniif hin tolle immoo keessaa gataa deemanidha pireesiini. Kanaaf haala amma jiruun gaafa teessee ilaaltu walumaa galatti dhimmi pireesii amma dhiyoo kana akkuma keessattuu torbaan tokkoo fi lamaan basically torbaan amma keessa jirru kana irraa eegalee heddummataa dhufee torbaan dabreeroo dhumaa irratti eegalee amma ibiddi amma pireesii irratti qaqqabatee namoota hedduu nyaachuu eegale kun kan eegale har'a miti akkuma durtaatti jettee kan 2020 Juun irratti kan eegaledha keessattuu ajjechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa booda kan
tuttuqamuu eegale sirni pireesii biyya sanii diggumsi sirna pireesii walabaa biyya sanii kan eegale yeroo sanidha. Kanarraa ka'ee gaafa dubbii ilaaluun eegalamu bara 2018 yeroo jalqaba gaafa waa'ee haala guddinaa fi adeemsa pireesii Itoophiyaa gaafa afgaafii deebii keenya kan jalqabaa irratti gaafa haasofnu waan hedduu kaasnee turre jechaadha. 2018 akkuma atillee biyya san keessa turte pireesii Itoophiyaatiif pireesii walaba biyya saniitiif yeroo baay'ee gammachiisaa ture. Yeroo pireesiin biyya sanii waan barbaadee fi akka itti barbaade hojjetuudhaan namoota interview gochuuf har'a namoota interview gochuudhaaf illee heeyyama gaafachuuf si barbaachisaa jira. Yeroo san namoota barbaadentu namoota barbaachisaa ta'anii pireesii tokkoon amanamantu miidiyaa irra bahee waan barbaade haasaa san keessatti rakkooleen dhufan haa jiraatan malee pireesiin walabaa biyya san keessatti yeroo ummataa fi gaazexeessitoota akkasumas ummata pireesii yookaan pirees koomunitii warra jedhamaniif yeroon sun yeroo baay'ee barbaachisaa ture jechaadha. Kanaaf yeroo san gaazexeessitoonni hidhamaa turan fakkeenyaaf gaazexeessitoota 2018 hiikaman hedduutu jira. Iskindar Naggaa fudhachuu dandeessaa yeroo san kan hiikamedha. Gaazexeessitoonni hedduun kan maqaa gaazexeessummaatiin hidhamanii biyya alaatti Ubishetillee kan hiikame yeroo sanii kan biyya alaatti baqatanii turan miidiyaalee dabalatee kan shororkeessummaadhaan himataman himanni isaanii sunirraa bu'ee kan gara biyyaa galan 2018 miidiyaaleen kun biyya galuu qofa osoo hin ta'in sirna dimookiraasii biyya san keessatti illee gaheen isaan taphachuudhaaf deemaa turan guddaa ture. Fakkeenyaaf beezikilii kaasuu dandeenya kan OMN kaasuu dandeenya. OMN miidiyaa biyya san keessatti sirna dimookiraasii babal'isuudhaaf sirna federaalizimii sabdaneessaa lafa qabsiisuudhaaf gaheen inni taphachaa ture guddaa ture jechaadha yeroo sanitti. Ilaalchi aadaa garaagaraa haa jiraatu adeemsi isaanii hedduun isaaniif akka kan namatti tolu ta'uu baatus warri isaatillee gama isaaniitiin yaalii guddaa godhaniiranii warri biyya alaa jirullee waan biyya keessaa karaa walabaatiin sheer gochuudhaaf karaa walabaatiin hojjechuudhaaf yaaliin isaan turan hedduudha. Kanarraa ka'uudhaan bara 2019 ji'a Meey keessatti Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif akka seenaatti guyyaa press freedom yookiin guyyaa pireesii walabummaa miidiyaa yaa 2019 Finfinnee irratti akka keessummeessitu taasifamteerti. Muummichi ministeera Itoophiyaa illee roolii yookiin gahee inni pireesii biyyattii san walaba taasisuu keessatti taphateen badhaasa argatee jira jechaadha. Kun akkuma sirni rakkoon siyaasaa biyya sanii waggaa 3 kana keessatti ifa hedduu nutti mul'ise akkuma dukkanaa dhufee nu hunda tokkoon lammii biyya sanii jireenya isaa gaagaa dhufe kana keessatti pireesiin illee akkasumatti qooda isaa fudhachuu danda'eera jechaadha. Kanaaf 2019 biyyi gaazexeessaan tokko na keessatti hidhameen jiru jettee pirees firiidamiidhaan badhaasa argattee akkasumas guyyaa pireesii walabaa addunyaa akka qopheessitu filatamte 2000 waggama yoo songuutiin Meeyidha kun amma akkasiin jedhaa jiru ji'a tokko juunii dhufa jechaadha. Waggaa tokko booda ji'a juunii waggaa tokkoof ji'a tokko booda Itoophiyaan pireesii kan sirnumatti itti baratame san keessatti gara duubaa deebine inumaayyuu haalli amma 2020 irraa eegalee pireesii biyya sanii dhabamsiisuudhaaf pireesii walaba biyya sanii dhabamsiisuudhaaf akkaataan itti deemame baay'ee kan nama yaachisuu fi akkasumas kan pireesii biyya sanii immoo rakkoo gaagama guddaa irra geessuu danda'udha jechaadha. Kanaaf yeroon pireesiidhaaf the golden opportunity jedhamu yeroo 2018 ture achi booda garuu waggaa tokko caalan deemne 2019 illee yeroo baay'ee gaarii ture 2020tti garuu abdiin nu martinuu qabnu dhaameetiniin har'aanaaf sillee kaas jirru jechaadha. Mee haala amma tibba kana ji'oottan tokko lama kana keessa ta'aatiin jiru haalaan keessattiyyuu qeeqa saayinsaawaa ta'e yaada ofii ibsachuudhaan kan beekamu Iyyaaspeer Tasfaayee TV Ubuntu jedhamu kanneen hundeessan keessaa nama tokko. Iyyaaspeer qeeqotni dhiheessuu xiinxalaa fi sababa wajjin nama dhiheessuudha. Nama kana fuudhaniitiin gaafa hidhan yaada garagaraa
haga ammaa Taammiraatu hin hidhamne akkamitti Iyyaasuu hidhame waan jedhu namni dhiheessaatiin hin ture. Waan wal dandeessisuu yookaan immoo bakka buusuu fakkaatu wahii borumtaa Iyyaasuu hidhanitti Taammiraat Nagaraa hidhan. Dhugaa dubbachuudhaaf Taammiraat Nagaraa waggaa dura jechoota baay'ee namattis hin tolle wantoota inni jedhe keessaa waan yaadadhu. Borganama gaafa lafti bariitu jedhe gaafa tokko. Waggaa dura almost waggaa fi jahaaf waggaa fi wayiif deema. Borganama gaafa lafti bariitu naannoon Oromiyaa jedhamu diigamee osoo dhabamee natti tola. Borganama gaafa lafti bariitu oduu ganamaa irratti pirezidaantii Shimallis hojii dhabaa ta'eera osoo jedhamee natti tola. Kana jechuun yaadota jibbaa keessatti iyyuu Oromoof Oromummaa Oromiyaa jibbuu diigamuu biyya sanii argeetiniin du'u inni hawwu garsiisa. Namoota kana lamaan wal bira qabnee haalaan dhuguma waa wal bitan turanii Iyyaasuu bakka buusuuf Taammiraatiin hidhuun. Yaa kanaafuu haalamma dhiyeenya kana torbaanota lamaan amma as dabran kana ilaalchiftee waan kaafte keessatti wanni baay'ee sirriitti ilaalamuu qabu dubbiin 2020 eegalte sun amma haala baay'ee hamaa ta'ee fi sodaachisaa ta'een pireesii Itoophiyaa irratti kan pireesii walabaa Itoophiyaa irratti kan deemamaa jiru. Pireesiin walabaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana yeroo kamiyyuu caala yeroo aggaammiin hamaan sirna biyya bulchaa jiru irratti aggaamamedha. Kana wajjin wal qabatee biyyi pireesii walabaa hin qabaanne immoo biyya namoonni lakkoofsaan xinnaa ta'an waan barbaadan keessatti raawwachuu danda'an akka barbaadanitti dimokiraasii fi mirga namooma biyya sanii fi uummattoota sanii kan sarban ta'ee itti fufuun waan barbaadameef kan pireesii walabaa biyya san irratti tarkaanfiin hammeenya akkanaa fudhatamu eegale. Akkuma beekamu biyyi amma pireesii walabaa irratti tarkaanfii hamaa fudhachaa jirtu kun biyya pireesiin mataan isaatu gana lafarratti shunquuqaa jirudha jechaadha. Biyyi pireesii walabaa hin qabne biyyi pireesiin biyya saniyyuu lakkoofsaanis ta'ee gahumsaan akkasumas immoo ummata bira gahuudhaan kan lakkoofsaan baay'ee xiqqaa ta'etu amma aggaammiin karaa mootummaatiin itti fudhatamee dhabamsiifamaa jira jechaadha. Kanaaf akkuma torbaan lamaan dabre kana keessatti CPG'n kan dhaabbanni idil addunyaa kan falmaa mirga gaazexeessitootaaf dhaabate CPG jedhamu akka baasetti bara 2021 keessatti Itoophiyaan biyyoota Afrikaa gaazexeessitoonni keessatti jiraachuu fi keessatti survive gochuu hin dandeenye keessaa sadarkaa sadaffaa irratti ka'eera. Tokkoffaan Ijiptii, lammaffaan Eertiraadha, sadaffaan Itoophiyaadha jechaadha. Kun kan osoo amma gaazexeessitoonni ammaan tana hidhamaa jiran kun osoo hin hidhamin dura gabaasa bahedha jechaadha. Ammaan tana garuu gabaasni kun akka mul'isutti gaazexeessitoonni ammaan tana hidhaman kunniin gaafa itti hidhamanii Itoophiyaa keessatti haalli gaazexeessitoonni itti jiran kun kan Eertiraayyuu caaludha jechaadha. Kan Eertiraayyuu caalu almost kan shanan ta'a Gibsiyyuun caalam. Gibsiinuun caala jechaadha. Kan Ijiptitti baay'ee dhiyaate kan Ijiptiin amma taraa jiru jechaadha. Kanaaf gaafa kun wanni kun ilaalamu Itoophiyaan ammallee bara 2018 dura haala pireesii biyya sanii yookiin pireesii walabaa biyya sanii irratti aggaammitti fudhatutti deebiteerti jechaadha. Kanaaf 2021 biyya Itoophiyaa keessatti gaazexeessitoonni ammaan tana hidhamanii dararamaa jiran kunniin kan by the way wanni sirriitti ilaalamuu qabu gaazexeessitoonni ammaan tana lakkoofsaan as keenya kunniin kan 9 hidhamanii 2021 gabaasni CPG kan osoo ammaan tana gaazexeessitoonni ammaan tana hidhaman kun osoo ittiin dabalamin dhiyaate kun kan 9 hidhamanii fi kan tokko ajjeefame kun kan beekamanidha jechaadha. Gaazexeessitoonni hedduun osoo hin beekamin kan hidhamanii tortoran hedduutu jira. Kan hidhamanii guyyaa 15 guyyaa 20 hidhamanii bahan hedduutu jira. Gaazexeessitoonni hedduun kan guyyaa guyyaatti security yookiin dhaabbilee tika mootummaatiin tarkaanfiin irratti fudhatamu sodaa ittiin gidirfaman hedduutu jira jechaadha. Doorsifamuu gaazexeessitoota biyya san keessatti
keessattuu Noovembarii yookiin bara waggaa dabre waraanni Tigraay irratti akkuma labsameen gaazexoota biyya sanii intimideet gochuun, gaazexoota biyya sanii doorsisuun, gaazexoota biyya sanii kan waraana san wajjin against ta'an irratti tarkaanfiin fudhatuun akka aadaa ta'ee kan sirritti guddachaa dhufeedha jechaadha. Kanaaf bu'uuruma kana wajjin wal qabateeti kan gaazexeessaan Iyyaasbeed Tasfaayillee hidhame. Iyyaasbeed by the way gaafa akka Oromootti teessee ilaaltu nama oolmaa guddaa saba Oromootiif ooledha jedhee namana. Maaliif nama yeroo sagaleen keenya sirritti ukkaanfamee namoonni miidiyaa mootummaa keessa jiran hojjechuudhaaf rakkannee abdii kutanneetti yeroo gaazexeessitoonni dhaabbilee miidiyaa Oromoo keessa jiran biyyaa ari'amanitti kun hidhamanitti nama Feesbuukii isaatiin, nama hojii isaatiin, nama qeeqa isaatiin haqa Oromootiif dubbachaa turedha jechaadha namni kun. Kanaaf nama kana har'a fuudhanii akkuma duratti kaasuudhaaf yaaltee leevilii hidhaa akkasumas immoo gidiraa kanaaf geessanidha jechaadha. Namni kun urga Haacaaluun hidhame booda ani personaalillee waan beekuuf urga Haacaaluun hidhame booda nama jireenya stable ta'e hin qabnedha jechaadha. Nama jireenya sodaa hamaa keessa jiraataa ture. Nama gaafa hiriyoota isaa iyyuu argachuu hin dandeenye. Nama hiriyoota isaa wajjin bahee laaqana nyaachuu hin dandeenye ture jechaadha. Ammaan tana gaafa agartu akkaataan inni itti hidhamellee kan baay'ee garaa si nyaatu nama haadha dhukkubsattee isaa yaaluudhaaf olii gadi fiigaa ture fuudhanii mana koottu jedhanii hidhanii jechaadha. Kanaaf namni kun urga Haacaaluun Hundeessaa artistiin keenya jaalatamaan ajjeefame booda nama haqa uummata Oromootiif halkanii guyyaa hojjechaa turedha jechaadha. Kanaaf gaafa ukkaanfamnee gaafa namni waan keenya dubbatuu dhabe san nama waan keenya baasee miidiyaalee addunyaa irratti kan har'a hedduun keenya kan beeknu wanni inni Feesbuukii irratti barreessu, wanni inni miidiyaalee garaagaraa irratti bayaasoo keessaan waan baay'ee hojjechaa ture Oromoodhaaf mucaan kun. Kanaaf mucaa kana fuudhanii hidhanii jechaadha. Mucaa kana kan fuudhanii hidhanii fi immediate causein isaa haasawa inni zamachaa Minilik irratti taasiseedha jechaadha. Immediate cause kan godhamee fudhatame jechaadha. Haasofni isaa kun tokkoffaa haasawa mirga dubbachuu dhibbaan dhibbatti kan diiguudha. Haasawa mirga ofii yaada ofii bilisaan ibsachuu kan dhoorguudha. Akkasumas immoo haasawa siistama amma biyya san keessatti ijaaramuudhaaf deemaa jiruu fi ijaaramaa jiru immoo kan sirritti ifa namaa baasuudha jechaadha. Haasofni inni godhe akkasumas immoo tarkaanfiin mootummaan irratti fudhate jechaadha. Kanaaf Iyyaasbeed jedhe yoo ka yaadannu taate Iyyaasbeed kan jedhe dhimma Minilikiin wal qabatee duula Minilik jedhameetiin gaafa adda waraanaatitti duulamuu biyya Itoophiyaa kana keessatti saboota sablammoota gidduutti dhumaatii duguggaa sanyii nama raawwate. Nama duguggaa sanyii raawwatee fi saboota sadarkaa kanatti fixeetiniin jedhe dhaadheessuun mataansaa yakka ta'uudha qabaata jedheetiniin seera Jarman kaase. Naaziin addunyaa keessatti fixiinsa warra Jiwishiin beekamu gabbahee hin dhaadheeffamu. Biyya kanatti maaltu taanaaniin namni akka Minilik saboota duguuge dhaadheeffama waan jedhu kuni saayinsiidha wanni inni dhiyeesse, komparatiiviidha wanni inni dhiyeesse, qeeqa kallattiiti. Akka Taamiraatiyyuu jibbaalee miti. Maali sababni duubbee waan kanaa wanni Iyyaasbeed hidhaadhaaf isa geesse? Wanni Iyyaasbeed hidhaadhaaf isa geesse ilaalcha ammaati kaaftee kana jedhuun biyya sanitti yakkaa jechaadha. Ilaalcha nugusa xurawaa biyya tana by the way har'aan tana biyyaanaaf si har'a dhimma isii teenyaa haasofnu kana kan diggumsa qarreerra geessisee jiru jalqabbiin isaa namicha amma inni Iyyaasbeed qeeqe kana jechaadha. Namicha saba Oromoo sabaa fi sablammoota biyya sanii lafarraa duguugaa ture irratti waan badaa dubbachuun biyya san keessatti yakka ta'eera jechaadha. Sababa kanaan kan Iyyaasbeed hidhame har'a. Iyyaasbeed gadi teenyee haasawaa isaa takkaa osoo kaasnee ilaallee seerattillee heerattillee wanni inni balleessee jiru jechaadha. Sanbira tarree mooraalillee waan ammatti kaafte jechaadha. Mooraalillee haasofni Iyyaasbeed Tasfaayee kan har'a biyya san keessatti wanni nuti hin dhageenye wanni sabaa fi sablammoonni biyya sanii hin jedhamne hin jiru. Iyyaasbeed takkaa waan akkanaa kana keessatti hirmaatee hin beeku jechaadha. Nama akkanaa kana fuudhanii inumaayyuu sosochii isaa danquudhaaf wanni hin godhamne hin jiru.
miidiyaa inni Ubuntu jedhee dhaabe san broadcast authority biyya sanii miidiyaalee halkanii fi guyyaa saba Oromoo halkanii fi guyyaa sabaa fi sablammoota halkanii fi guyyaa heera biyyattii san arrabsaa oolaniif heeyyama kennee miidiyaa Ubuntu san heeyyama dhoggate. Maaliif miidiyaan biyya san keessatti wanni inni haasamu barbaadamu kan duula Minilik leellisu malee kan duula Minilik yookiin kan maqaan namicha sanii gaafa dhahamu halkanii guyyaa dhahamaa halkanii guyyaa nurratti dhaadheeffamaa akka ooluu fi bulu barbaadamuuf qofa heeyyamni kennamaa jechaadha biyya san keessatti. Kanaaf mucaan kuni akka mataa kootitti ilmi namaa yookiin gaazexeessaan tokko yaada ofii karaa bilisaan ibsachuudhaaf kuni mirga namni sii kennuu miti jechaadha. Mirga uumamaan argatedha. Mirga uumamaan argate kana ilmi namaa gaafa ibsachuudhaaf deemu akkuma agarte kana dararaan biyya san keessatti sirra ga'u hamaadha. Gaazexeessaan kun qeeqaan kun 2018 biyya san keessatti sirna amma jiru kana deeggartaa jedhamee tumamaa bahe. Warra amma duula Minilik leellisu kanaan jechaadha. Taranyaa jedhee nama tumamaa baheedha jechaadha. Namni haga isaa sirna kana deeggar hin jiru. Namni haga isaa sirna kana faana dhaabate hin jiru. Sirni kun garuu akkuma numartuu keessa dabarre jechaadha. Sirni kun garuu adeemsi isaa sirrii miti jennee gaafatti amannu akkuma nama kamiyyuu ijjennoo mataa isaa fudhate jechaadha namni kun. Kanaaf ol fuudhamee hidhame. Ol fuudhamee hidhame bakka inni jiru hin beekamu hamma amma. Dhageesseerta ta'a. Mana murtiitti hin dhiyaanne. Sambira taree abbootii seeraa isa gargaaruudhaaf dhufan wajjin wal arguu hin dandeessanii jedhame. Maatiin arguu abbootii seeraan arguu dararaan hamaan mucaa kanarra gahaa jiru dararaa haasawaa inni nugusa bara dhibba dura sabaa fi sablammoota Itoophiyaa duguugaa bahee irratti haasawaa taasisanii jechaadha. Dhugaadhaan mallee irra deebinee dubbannaa biyya san keessatti ilaalcha namicha kana maqaa isaa dhahuun maqaa Minilik biyya san keessatti hafarsuu miti maqaa isaatiin kaampeen gochuun yakka haga ta'utti falmachuu fi dubbachuu hin dhiifnu jechaadha. Kuni akka gaazexeessaatti illee akka ilma namaatti illee dirqama nurra jiru jechaadha. Mucaa kana gaafa hidhanii akkuma duratti kaaftee namoonni viidiyoo Tamraat Nagaraa kan waa'ee Oromiyaa fi kan pirezidaantii Shimallis kakaasaa turan olii gadi oofuu eegalanii jechaadha. Kanaaf amanamus dhiifamus Tamraat Nagaraa wanni itti hidhame baalaansii fidhame. Iyyaasbeed garasiin Iyyaasbeediin hiitanii nama akkana. Addunyaarraallee nama hiinee irra jechuudha. Exactly. Iyyaasbeediin hiitanii nama garanaan isin arrabsu dhiiftanii gaafa jedhamu no isallee hiineerraa jechuu fidhame namni kun. Kana achi dhugumaan osoo namichi kun hidhamuu barbaadame yakka uumameera jedhamee osoo amaname. Anammallee firmus waggaa dura hidhamuu malee Tamraat. Exactly. Garuu ilmi namaa ammallee yaadni ani qabu. Ilmi namaa yaada ofii ibsachuu isaatiin hidhamuu hin qabu. Abbaan fedhe maan ta'an. Abbaan fedheen ta'an yaada ofii bilisaan ibsachuu irratti hidhamuu hin qabu. Ilmi namaa. Maaliif kuni ilmi heeraa fi seera akkasumas mirga ilmi namaa sii kennu miti. Mirga uumaadhaan argatte. Mirga uumaadhaan argatte kana fayyadamnee namni namaa yaada ofii bilisaan ibsachuu danda'a. Yaada ofii bilisaan ibsachuudhaaf seeraa fi heera biyyattii san immoo dhiibdeerta taanaan haasaa jibbiinsaa fakkeenyaaf haasaa sabootaa fi sablammoota biyya sanii walitti buusuu haasaa kabaja ilma namaa tuqu dubbatteerta taanaan immoo seeraa fi heeraan gaafatamtaa jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf Iyyaasbeeditti wantoonni isaan aarsuu danda'u waan baay'eetu jira. Iyyaasbeed akkuma kanaan dura yaadatamu yeroo Itamaajoor Shumiin biyya sanii ajjeefamee seera mana murtii adeemsa waan tokko maatiidhaaf ibsuu didanii yeroo sa'aaran ajjeefame jechaadha. Ajjechaa sa'aara booda waan isaan dhoksaatiin turan haati warraa sa'aara gabbaatee dhaddacha akkan hordofne mara godhaatiin turan namni deemee haadha warraa sa'aara interview godheetiin ture Iyyaasbeedi. Iccitii achi keessa jiru hunda namni baasise Iyyaasbeedi. Kanatti illee gubata itti qaban. Iyyaasbeed dhimma sirna federaalaatitti nama amanuu. Adeemsa federaalaa inni itti amanu kanaa fi
seera sabtakkee isaan qabataniitiin sirna kana ijaaruudhaaf deemaatiin jiraniin illee waan wal faalleessuuf wantoota itti aaran keessaa waan tokko. Kanumatu ilaalcha isaa kanatu Iyyaas Beediin walitti dabalamee kanaaf isaan gahe jechuudha. Yaa gaafa mabarra gaafa la Muktaar maal seete wanni baay'ee si ajaa'ibu teessee haala amma biyya san seenaariyoo biyya sanii gaafa teessee ilaaltu yaada adda ta'e biyya san keessatti kaasuun hin danda'amu jechaadha. Yaada unique ta'e kaasuun hin danda'amu biyya san keessatti. Yaada sirni amma leellifamaa jiru kan wajjin adda ta'e tokko kaasuu hin dandeettu jechaadha. Namoonni amma hidhaman kun martinuu jechaadha. Iyyaas Beed dabalatee, Taamiraat Nagaraa dabalatee, Maazaa dabalatee, including gaazexeessonni kaleessa dhaxxanii eebaluun interview gootaniirtanii jedhamanii hidhaman Amiir Amaan fa'aa dabalatee biyya san keessatti wanni isaan akka godhan barbaadaman tokkoo fi tokko maalinni wannuma amma biyya san keessatti ta'aa jiru qofa akka leellisan barbaadama jechuudha. Kana achi biyya san keessatti yaada adda ta'e, yaada diversified ta'e, yaada sirna san wajjin akka namatti akka uumaadhaan yaada argatte kana bilisaan ibsachuudhaaf siin heeyyamamuu jechaadha. Kan heeyyamamuuftu jira biyya san keessatti first class citizen warra ta'an, warra waan fedhan dubbatan, warra nama fedhan interview godhan, warra ajandaa fedhe mootummaadhaaf seet godhantu jira. First class citizen. Warri kuwwan immoo citizenshipii miti. Akka namatti jiraachuu, akka namatti baanii shaayii dhuguu, akka namatti baanii nama wajjin haasa'u, akkana halkanii guyyaa tikni mootummaa isaan naannessaa oola jechaadha. Warri kuwwan immoo tikni mootummaa ramadamee fi sharaatan jiraatan jechaadha. Sharaatanii fi Hayat Reejensii gaazexeessitoota halkanii fi guyyaa tika mootummaatiin eeggamaa jiraatantu jira jechaadha. Kuwwan immoo akkanatti doorsifamanii akka duratti siin jenne san balaa san keessa jiran. Wanni isaan godhan yaada isaanii karaa bilisaa fi karaa namantuuneen karaa garuu siistama amma jiru kana qeequu danda'uun waan kaasaniif qofa. Kanaaf adeemsa jaarmaya caasaa miidiyaa biyya sanii haa ilaallu. Jaarmayni caasaa miidiyaa biyya sanii miidiyaan biyya sanitti kan mootummaas haa ta'u kan dhuunfaa afaan mootummaa arraata mootummaa ta'eetiin akka inni tajaajilu kan inni dirqamu. Wanni biraa haa hafuutii miidiyaalee idila addunyaa hunda irratti dhiibbaa akkasii geessuudha barbaadan. Miidiyaan mootummaa jala jiru kan federaalaa ETV haa ta'u Faanaa, Waaltaa, OBN, Addis TV warroonni kunniin kallattiidhaan ibsa mootummaarraa dhufu qofa dabarsuu malee waan mootummaan jedheen ala hoo jedhamee gaafatamu hin jiru. Miidiyaan idila addunyaa garuu gama hundayyuu baalaansi godhee dhiheessuun dirqama saayinsiiti. Dirqama ogummaa kanaati. Hidhaa tibba kana gaazexeessota Associated Press irratti ta'e haa ilaallu. Gaazexeessitoonni Associated Press kan isaan qabaman shanee addunyaa irratti promote gochuudhaaf yookaan immoo dhaadheessuudhaaf beeksisuudhaaf osoo socho'an jedha. Garee tokko garee wal lolu kaanis dubbisuun promooshinii yoo ta'e waraan haga ammaa Abiy Tigraay irratti taasisaatiin hin jiru warri gabaasan hunda promooshinii hojjetaa jiran jechuudha. Gabaasa yoo ta'e garuu gamalachuuyyuu gabaasta. Wanni kuni maaliif akkan isaan rifaasise? Amiiriin ati nama qaamaanillee beeytu, Amiin nama gaazexeessummaallee baratee qaamaanillee hin beeytaanii jalqabamee eenyummaa Amiirarraa haa kaanuuti wantoota kaaniin itti dhufna. Akkuma duratti ati jedhaa akkuma kaasaas geenya kana wanni sirriitti ilaalamuu qabu waan lama. Tokkoffaa balaan amma international media irra dhufte kuni balaa wal qabattee dhufteedha jechaadha. Jalqaba kan karaa godhamee kan miidiyaa sabaaf dukkana keessaa baasuuf miidiyaa sabaaf yaadota garagaraa dhiyeessaa sabaa fi sablammoota biyya saniif illee miidiyaa walaba ta'ee akkasumas miidiyaa carraa ilaalchonni garagaraa itti keessummeessan uume irratti jalqaba irratti aggaamamee inzan achi booda akka cufaman gaazexeessonni akka ari'aman hedduutu ta'e jechaadha. By the way, wanni as biratti osoo hin kaasin bira taruun hin jirre tokko warra gaafa 2020 gaafa OMN cufamu
gaafa OMN zarafamu, gaafa OMN gaazexeessonni isaanii biyya ari'aman kun hidhamanii warra baga jarri kun inumaayyuu baduu qabdutu jedhaa turetu har'a deebi'ee ibidda kanaan nyaatamaa jira. Sigalee baga badan inumaayyuu miidiyaan kun cufamuu qaba warra jedhee dhaadheessaa beetu har'a deebi'ee hidhamaa jira, har'a deebi'ee miidiyaan isaa cufamaa ture jechuudha. Gaazexeessonni ammaan tana kan torbaan tare hidhaman keessaa gaazexeessonni hedduun baga OMN cufamuu qaba, OMN dhabamuu qaba, OMN gaazexeessonni OMN ajjeefamuu qaba warra jedhaa turantu har'a Oromoon akka Oromootitti dhabamuu qaba kan jedhan. Exactly. Deebi'ee har'a nyaatamaa jira jechaadha. Maal inni ibiddi mirga nama tokko irratti qabate yoo sin tuqin malee hin dhaabatu. Aggaammiin nama tokko irratti mirga isaa ibsachuu qofa, mirga isaatti fayyadamuu qofaan aggaamamu yoo ana tuqee si dhiisa jedhee gaafa yaadu eegalee kan balaa keessa seenuu jechaadha. Kanaaf amma by the way akkanumatti deemuun barbaachisaadha waan kana. Gaafa dhufnee immoo ilaallu international miidiyaan gaazexeessonni biyya sanii gaafa hidhaman, gaazexeessonni biyya sanii gaafa aggaammiin gara garaa irratti taasifamu. Gaazexeessaa Mallasa Dirribsaa hidhamuu qofa osoo hin taane mana yaalaa geeffamuu dhooggamee qorichi isaaf bitame hin kennamuuf jedhamee gaafa alarjikii dhukkuba alarjikii funyaaniiti. Alarjiidhaan gaafa akkasitti dhukkubsamu gaazexeessaan biyya keessa miidiyaan biyya keessa jiru hin gabaaf. Miidiyaan idil addunyaan gabaafne. Har'a immoo miidiyaa balaan OMN irraa fi Mallasa Dirribsaa irraan eegalte mara isaa nyaattee kun har'a international miidiyaa bira geettee jechaadha. International miidiyaan tokkoffaa haala hojimaata isaa sirriitti hubachuu dhabuudha jedhee nama laata. Hojimaan international miidiyaa hojimaata biyyaatii miti. Tokkoffaa fakkeenyaaf international miidiyaadhaaf TPLF illee waraanni bilisummaa Oromoo illee shororkeessitoota miti. Kun jara sararamee muramuu qaba. Bilxiginnaallee dabalatee sadeenuu ija tokkoon laala. Ija tokkoon laalama. This is what is an independent media jechuun kana. Miidiyaan idil addunyaa independentidha. Kanaaf hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo, hoogganaan waraana Tigraay, hoogganaan waraana mootummaa federaalaa biyyattii ijuma tokkoon laalamu miidiyaa idil addunyaa irratti. Nuti waan mootummaa taanee fi advanteejii tokko nu kennaan hin danda'amu jechaadha. Kuni seera gabaasa international media addunyaa hubachuu dhabuudhaan kan ka'e jechaadha. Hubachuu dhabuu osoo hin ta'in hubachuu barbaaduu dhabuu. Kanaaf jarri kuni hojiin isaan hojjette maali? Amiir gaazexeessaa barnoota gaazexeessummaa Yuunivarsiitii Finfinneetti wajjin baranneedha. Achi kana qofa osoo hin ta'in achi bahee barataa Yuunivarsiitii Norway School of Journalismii galee barataa joornaalizimiidhaan maasterii isaa hojjetee barataa sirna amma jiru kana gaazexeessaa sirna amma jiru kana gargaaraa turedha. By the way. Ittaanaa hoogganaa kominikeeshinii yookaan immoo pirees seekretaarii bulchiinsa magaalaa. Seekretaarii bulchiinsa magaalaa keessa ture. Sirna mootummaa kana gargaaraa ture. International community nama international community biratti hojii hedduu kan bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojjetaa ture gurguraa turedha jechuudha. He was one of the promoter. Kanaaf mucaan kun sistema keessaan ari'ame. Sistema keessaa akka dhabamuu godhame. Kanaaf gaazexeessaa waan tureef miidiyaa international miidiyaa carraa hojii isaa kenneen fayyadamee hojjechuu eegale. Mucaan kun nama seera qabeessaan broadcast authority irraa heeyyama baafatee hojjetaa turedha. Gabaasanii hojjeta. Gaafa argate waraana bilisummaa Oromoo interview godha. Gaafa argate waraana bilisummaa Tigraay interview godha. Gaafa argate immoo yoo argate immoo Jeneraal Biraanuu Juullaa interview godha. Kanaaf akka seeraattis ta'ee mooralii balleessaa mucaan kun raawwate takka abbaan takka hin jirtu jechaadha. Professionally gaafa laaltu nama fedhe gaazexeessaan tokko interview gochuudhaaf heeyyama abbaa tokko gaafachuudhaaf mooraliillee leegaliillee wanni isa dirqisiisu jiru jechuudha. Inumaayyuu baruu gaafa oduu hidhamtoota kana gaafa dubbiftu akka
akkamitti koomitimentii haganaa fudhatanii miilaan hagana deemanii interviyuu godhanii jedhan. Koomitimentii gaazexeessaa kanneen dinqisiifatan. Jalqabuma gaazexeessummaan maal akka ta'e yookaan hin beekan jedheetiin yaadaan. Ilaa sanitti natti fakkaataa keessaa'u miidiyaa mootummaa keessa waan jiru beekti. Miidiyaa mootummaa keessa dhibaa'ummaa barsiisaniiran gaazexeessaayyuu. Konkolaataan balbalatti dhufee asii galma tokkoon geessaa achii dhaqee aballi isaa mallatteeffatee hin deebi'a. Kana caalan deeman. Miidiyaan idila addunyaa garuu fakkeenyaaf amma dhihennuma kana biyya Awurooppaa kanarraa ka'anii Keeniyaa keessa bahanii France 24. France 24 eessa dhaqanii gammachuu abbooyyee dubbisan. Dirree kibbaa dhaqanii. Maaliif? Dhugaa barbaacha. Jireenya gaazexeessaa kana. Kanaan dura gaazexeessitoonni Sweden gaafa ONLF barbaacha dhaqaniitiin jedhan yeroo wayyaanee jechaan. Qabamanii hidhamaniiran. Qabamanii hidhaman maaliif iyyuu miti? Dhugaa barbaacha hagam tokko ifaa jedha. Garuu akkaataan asirratti dhiyeessan maal jedhanii hoogganaa Associated Press kan lammii Gibxii ta'e. Inumaayyuu kan gaafa seenaa san gadi teessee sirriitti xiinxaltu lammii Ijibti ta'uu isaatiiyyuu kan haga ammaa kan wantoonni mul'isan jijjiran garuu sanirrattuu jarri wannaa miti jechuun fakkeessanii biroo Gibxiidhuma jedhaniitti qabsiisuu barbaadaniiti malee haasawama isaanii keessaa yoo inni hubattu kan lammii nama Gibxi ta'uu isaatu konfirmiin godhanne jarri mataan isaaniitu jechaadha. Haasaa namicha kanarraa gaafa dhageessu. Kanaaf ijoollee as deebi'anii interviyuu akkamitti Aljaziiraan dhaqee Walloo irratti, Dasee irratti, Kombolchaa irratti, Affaar, Kaasaagitaa irratti hoogganaa waraana Itoophiyaa Abiy Ahmediin gaafa interviyuu godhu sirrii ta'ee Amiir Amaan gaazexeessaa AFP ta'ee hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo Finfinnee socho'aa jiru interviyuu gochuun gara kamii interviyuu gochuun yakka gaafa jedhamee himamu gara kamiinuu fudhataman qabu jechaadha. Kun basic principle basic gabaasa waraanaati. Gabaasa waraanaa keessatti gaafa gabaasa waraanaa hojjechuudhaaf deemtu wanni gootu inni guddaan namoota interviyuu godhattu riskii fudhattee itti deemudha. Ijoolleen tun bar ajjeefamuu dandeessi. Ijoolleen tun bar lubbuu isaanii kennitee dhayitee interviyuu goote. Kanaaf ijoolleen tun kijiba gabaastaniirtanii maqaa namaa balleessitaniirtanii immoo waan lafa hin jirre hojjettaniirtanii jettee yoo itti amantee gaazexeessitoota kan kee ergitee naannoo isaan itti deeman san kijibaan promoot godhanii jedhamneemi naannoo isaan deemanii itti hojjetan san gaazexeessitoota OBN gaazexeessitoota ETV ergitee naannoo kanarratti woboon hin jirtu jettee hojjettee dismiss gochuu dandeetta. Dismiss. Bakki amma isaan dhaqanii waraaban jedhamu godina Shawaa Bahaa, Shawaa Lixaa, kiiloomeetira Solomos kiiloomeetira 100 miidhaqanii kiiloomeetira 100 caalan fagaattu Finfinnee irraa. Tokko amma wannumaan haga ammaa waa akkataatiin hin jiran iyyuu ifarraa baheera. Woboon kanaan dura Finfinnee qubee keenya keessa galfanneerra marsineerra waan jedhu kiiloomeetira 100 irra jira jechuun warri lixaallee lakkii waraanni as siqaa jira bahaa lammiilee isaaniitiin kan jedhaatiin hin turan akka soban ta'in garsiisanii. Lammaffaa immoo caasaan kuni maaliif akkan isaan naasise? Dhimma waraanaa kanaan dura dhimma Tigraay hin gabaafama. Amma maaltu akkas isaan naasisee jennaanii? Ammallee immoo wanni gara biraa beekamuu qabu. Amiir torbaan lama dura hidhamuu isaa obboleessi isaa ibseetiin hin jiru. Torbaan lama guutuu dhoksanii ajandaa kana kuuk godhanii mata duree itti tolfatanii shanee beeksisuudhaaf addunyaa irratti mata duree jedhu qabatanii wanni dhufaniif wanni akkana waan kana dhaadhessaniif maal? Tokkoffaadha waan jalqaba kaaftee irratti Amiir 2021 bara dabre akka lakkoofsa Habashaatti 2013 gaazexeessaa international miidiyaa tokko qabatee kan channel 4 jedhamu jechaadha. Tigraay deemee ture. Tigraay deemee atrocitii waraanni Eertiraa fi waraanni Itoophiyaa uummata Tigraay irratti gahe nama gabaaseedha Amiir. Nama gabaaseedha. Injira YouTube irra galtee ilaaluu dandeessa hojii isaa. Nama gabaaseedha. Kanaaf gaafa waa'ee Tigraay gabaasu inni jedhamu gaafa waa'ee
sochii waraana bilisummaa Oromoo naannoo Finfinnee jiru gaafa gabaaftummoo ni dhamtaa jechaadha. Maal saarri faasise? Akkuma clear dubbiin agiteerta ta'an beeku broadcastii authoritiin Itoophiyaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo sochii waraana bilisummaa Oromoo kana baay'een dhaadheessinaa jara undermine gooneetumaan uummata biratti undermine gooneetumaan tarkaanfitti fudhanna sagalee isaanii qaqqabnee waan isaanii maqaa tarkaanfitti fudhanna malee jara baay'een dhaadheessinaa xalayaa jedhu torbaan dabre Facebook kanarra isaatiif baay'een dhaadheessinaa. Kanaaf gaafa international miidiyaan kun bahee jarri tunillee jabaataa jirti. Jarri tunillee jajjabaachaa jirti. Jarri tunillee mootummaa biyya saniitiif treaty taati. Kanaaf political dynamism biyya sanii keessatti tokkoffaa rakkoo amma kaaba jiru jira. Kanaafuu dubbiin sirriitti dhaadheeffamaa jiru dubbii kaabaati. Garanaan immoo international miidiyaan gaafa lola amma gara kibbaa kanaa fi gara lixaa kana adeemsifamaa jiru kana keessatti gaafa roolii inni taphachaa dhufu mootummaan biyyatti pressuriin gama siyaasaatiin gama dippiloomaasiitiin mootummaa biyyattii sanirra ga'u hammaachaa dhufaa jechaadha. Sani. Kanaafuu innumaayyuu immoo dubbiin warra kaabaa kun dhiyaatu naannoma Shawaaroobiti sanii dubbiin warra waraana bilisummaa Oromoo immoo akkuma gabaasa irratti ka'aa ture almost kiiloomeetira 100 Kanaafuu kun immoo seentarii gara siyaasaa biyyattiitti dubbii waan baay'ee siiqaa ta'eef isaan rifachiisee jechaadha. Kanaaf gaazexeessitoota kana fuudhanii hidhan. Gaazexeessonni kun erga hidhamanii almost 7 information qaban 7 hidhamanii kan dararamaa turan jechaadha. Fuulli isaaniitu suuraan ammaa exactly kan ammaati miti kan gaafa qabaman suuraa kaanii qabu suuraan kun. Kanaaf gaazexeessonni kunniin 7 qabamanii haga waan baay'ee garaasi nyaatu gaazexeessaan tokko kan Addisuu Muluna jedhamu Addisuu Muluna kan jedhamu innillee barataa gaazexeessaa Yuunivarsiitii Finfinnee ture. Gaazexeessaan kun yeroo daseen waraana bilisummaa Tigraayin qabamtu gaazexeessaa faanaa daseen qabamaan jirtu jedhee gabaasaa turedha. Gabaasaa sirna kanaaf hojjetaa turedha. Yeroo dasee kombolchaa kamisee yeroo dhiyeenya qabaman san gaazexeessaa faanaa keessatti hojii idilee isaa hojjetaa turedha jecha. Gaazexeessaa kana qabanii waraana shanee internationally promote goote jedhanii hidhan. Kanaaf waa'ee waraanaa gabaasuun waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yookaan akka jarri jettutti shanee gabaasuun internationally promote gochuu ta'e waraana Itoophiyaan bar addunyaa irratti barana akka biyyi Itoophiyaa dhimma waraanaatiin gabaasni kennameef hin jiru. Kanaaf Itoophiyaan promote godhamaarti jechuudha. Kanaaf argi televizyinii Itoophiyaa bani, televizyinii Faanaa bani, televizyinii Amaaraa bani, televizyinii Oromiyaa bani irra. Wanni martin waa'ee waraanaati. Waraana promote godhaa jirra. Waraanni kuni gaafa namoota nu barbaannu promote godhamu sirriidha. Namoota nu barbaanne promote godhamu immoo dogongoraa jechaadha. Kun hin ta'u. Kanaaf tarkaanfiin gaazexeessitoota AFP irratti fudhatame. Tarkaanfiin gaazexeessaa Obuntu Yaasper Tasfaa irratti fudhatame. Tarkaanfiin gaazexeessitoota Taraaraa Miidiyaa akkasumas gaazexeessaa Taraaraa Miidiyaa Taamiraat Nagaraa fi akkasumas gaazexeesstuu Maazaa Mahammed irratti fudhatame kan fudhataman qabneedha jechaadha. Jarri kun yaada garaagaraa nu wajjin qabaachuu danda'an, jarri kun yaada garaagaraa of jidduu qabaachuu danda'an, garuu immoo gaazexeessaan tokko ilaalcha isaatiin hidhamuun dogongoraa jechaadha. Kanaaf dogongora kana itti fufsiisuun immoo akkuma duratti jenne Itoophiyaan osoo jarri tun hin hidhamin dura sadaffaa turte Afrikaarraa amma tokkoffaa taateetti jechaadha. Ijiptiin nu tarte. Mee asumaan dhimma ukkaamsa miidiyaa walabaa kana asumaan gabaabsineetiin hin bira dabarree marii biyyaalessaa jedhameetiin mootummaan Abiy Ahmed kana irratti miidiyaaleedhaaf ibsaatiin hin jiru xiyyeeffannaa addunyaallee kennuudhaaf carraaqaatiin hin jiru kana haalaan. As keessatti marii biyyaalessaa gaafa jedhamu mariin kun biyyi yookaan ammoo aktaroonni qooda fudhattoonni biyya sanii waan irra wal dhaban irratti dhimma biyyaa irratti waliin mari'atu. Garuu immoo faallaa isaatiin koomishinii mootummaan ofumaa isaatiin hundeessee akka marii kana geggeessu mootummaan itti deemaatiin hin jira. Marii biyyaalessaa kana miidiyaaleen addunyaallee hagas hunda gurra kennanii fi itti deemaa hin jiran. Gara biraatiin wanni ta'aatiin hin jiru KFO'n marii biyyaalessaa kanatti ni hirmaata ka jedhu kaasanii kanaan dura garuu KFO'n haal duree lafa kaa'e.
haal duree lafa kaa'e kana gidduutti KFO qooduudhaaf keessattuyyuu lola hoggana gidduutti kakaasuu tibba kanallee waajjira KFO'tti wal dhabbee garaagaraa uumuudhaaf yaaluun jira. Shira kana mee akkamitti ilaalama? Waa'ee marii biyyoolessaa fi dhimma shira amma deemaa jiru kanatti osoo hin seeniin dura daqiiqaa takka waa'ee waldaa gaazexeessitoota Itoophiyaa yookiin waldaa gaazexeessitoota abbuma fedhayyuu haa ta'u san kaasuu barbaada. Gaazexeessummaa irratti fi gaazexeessitoota irratti miidiyaa fi miidiyaa walabaa irratti tarkaanfiin ammana gaafa fudhatamu gaazexeessitoonni mirga keenya nu eegsisa jedhanii waldaalee garaagaraa dhaabbataniiru jechaadha. Waldaaleen kunniin kaleessa zamana EPRDF waldaalee mootummaa wajjin ta'anii gaazexeessitoonni baga hidhamanii waldaalee jedhaa turan. Har'allee waldaaleen sun akkasuma. Waldaalee gaazexeessitoota Oromoo fudhadhu, waldaalee gaazexeessitoota Itoophiyaa fudhadhu, hundi isaanii gaafa gaazexeessaan ilaalcha isaanii wajjin garaagara ta'e gaafa hidhamu hin dubbatan. Fakkeenya tokko siin kaasa. Gaafa Mallasa Dirribsaa hidhamu nam takka hin dubbanne achi keessa. Waldaa gaazexeessitoota Oromootu kadhannee dadhabne. Hin dubbanne. Gaafa gaazexeessaa Daawit Kabbada Maqalee irratti guyyaa adiidhaan waraana mootummaatiin ajjeefamu hin dubbanne. Gaafa gaazexeessaa Daawit Kabbada hidhamu hin dubbanne. Gaafa gaazexeessaa Yaayyeesoo Shimallis hidhamee guyyoota 40 Abbaba Baayyuu akkasumas gaazexeessaa gaazexeessota biroo wajjin Baqaaluu Alaamirroo wajjin hidhamanii guyyoota 43-44 Awaash kaampii Awaash Arbaa irratti achi keessatti gaafa dararaa irratti gamu hin dubbanne. Har'a gaafa Taamiraat Nagaraa fi Maazaan fa'aa hidhaman garuu bahanii baay'ee nu yaachiseeraa jedhanii dubbatan. Akkuma duratti jedhaa turre namoonni kamiyyuu hidhamuu hin qabanii garuu immoo gareen maqaa gaazexeessitootaan waldaa dhaabatee biyya san keessatti nagadaa oolu kun gaazexeessitoota biyya sanii bakka bu'uudhaaf mooraalii hin qabu. Mooraalii. Kana sirriitti jala sararree dubbachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf gaazexeessaan gaafa ilaalcha kee wajjin ilaalchi biraa calanqisu gaafa hidhamu tole jettee akkasumas immoo gaafa garana deebitu gaazexeessonni ati gargaartu ati si wajjin shubbisanii gaafa hidhaman immoo no jarri kun hidhamuun isaanii jararran mallee gaafa jettu sirrii miti. Jara qofa miti. Even Commissioning Human Rights Commission in Ethiopia. Gaafa gaazexeessonni Oromoo hedduun biyyaa baqatan hedduun hidhamanii dararaman gaafa tokko hin dubbanne. Gaazexeessonni saba biroollee including gaazexeessitoota amma dhiyeenya kana hiikaman kan Nabar TV kan Somaalee jechaadha. Gaafa jarri kun marti hidhaman cadhiftee gaafa gaazexeessaan gama biraatiin beekamaan jedhamu baay'ee na yaachiseeraan hin danda'amu jechaadha. Kanaaf ammallee gaazexeessonni biyya sanii waldaa mirga isaanii isa dhugaatiif falmatu ijaarrachuun baay'ee barbaachisaadha yaada jedhu kaasee gara gaafii kan keessatti taruu barbaada. Baay'ee si gabaabsa kana. Simple gochuudhaaf amma waa'een waraana marii biyyoolessaa jedhamee deemaa jiru an akkanatti fakkaatutti akkuma filannoo bara darbeetti. Diraamama filannoo bara darbeetu deemuuf deema. Wanni nama fiil godhu akkasi. Filannoo sanarratti eenyutu abbaa ture, eenyutu hirmaachaa ture, eenyutu shubbisaa ture, eenyutu immoo qabxii waliigala yookiin bu'aa filannoo waliigala saniin gammadaa ture kan jedhu ifa jechaadha. Kanaaf hirmaattonni marii biyyoolessa waliigalaa jedhamu kun eenyufa akka ta'an adda baafamanii kaaniiran. Duruma warruma filannoo bara darbe keessatti hirmaatanii waliin shubbisaa baantu ammallee hirmaachuuf deemu. Wanni haarofti hin jiru. Warruma filannoo bara darbe san qopheessummaadhaan akkasumas establish gochuudhaan akkasumas promote gochuudhaan wajjin jirantu ammallee maqaa koomishinii biraatiin dhaabatee achi keessatti hirmaata. Warruma bu'aa filannoo bara darbe saniin kan parsantii 99 argamee lafa dhiitamaa bahe san sirriidha jedhanii approve godhan santu har'allee biyya kana keessatti mariin barbaachisaa jedhanii koomishinii san keessatti hirmaachuuf deemu jechuudha. Simply diraamaa kutaa lammaffaa kan filannoo 2013 itti fufee deemaa jirudha. Keessattuu dhimma kanaan wal qabatee shirri amma isaan yaadaatiin hin jiran dhaaba isaaniin wal'aanuu danda'u, dhaaba isaan gituu danda'u, balleessuudha. Dr. Milkeessaa Miidhagaa waan inni kaasee yoo yaadannee Oromiyaa keessa
dhaabni bilxiginnaadhaan mormu jiraachuu hin qabu. Akkuma TPLF Tigraay irratti morkataan jedhaniitiin turan. Isa kanaan wal qabatee amma shirri KFO keessatti KFO qooduudhaaf hoggana KFO keessaa akkuma ABO Hilton garee wayii fudhataniitiin waa gochuu yaadaatiin hin jiru. Shira kanaa fi mariin jedhamu akkami wal duuka deemuu danda'a? Wal duuka deemuu hin danda'u. Kasiin jedha bara. Diraamaadha kasiin jedhu amma diraamaa amma mariidha jedhamee deemamaa jiru kana dhengadda yoo dhageesse ta'e obbo Tasfaayee Dhaabaa ministeer deetaan Paalangaa federaalaa? No. Ministeer deetaa amma ministeer deetaa waajjira muummee ministeeraa ta'aniiran. Obbo Tasfaayee Dhaabaa. Kanaaf isaan kuni warri mootummaa kana qawweedhaan falmaa jiran marii biyyoolessaa kanarratti hirmaatanii jedhan. Kanaaf maaltu ta'e filannoo bara darbeerraa maaltu adda taasise? Filannoo bara darbeellee filannoo biyya kana keessatti filannoo miti qawweedha furmaanni jedhanii warri galagalan yoo irratti hirmaatiin osoo irratti hirmaatiin filannoo adeemsifame agarre bu'aasaa agarre sirna biyyattii san irratti jijjiirama inni fide agarre kaabinee biyyattii san keessatti teessoo 2-3 mormitootaaf yoo jarrilee mormitoota taate jechaadha mormitootaaf kennamee siyaasa biyya san tasgabbeessuu siyaasa biyya san keessa konsidileet godhu siyaasa biyya sanii gara ifaatti deemsisuu keessatti bu'aa inni taphate agarre. Kanaaf ammallee marii biyyoolessaa jedhanii taphni amma isaan taphataa jiran clearly wanni beekamuu qabu taphni ammallee marii biyyoolessaa jedhamee itti deemamaa jiru kun tapha ammallee irra deebi'a tapha diraamaa filannoo 2013 kutaa tokkoffaa dhumate san kutaa lammaffaa kan amma itti fufuudha jechaadha. Kanaaf kana keessatti shiroonni garaagaraa ni yaadaman. Maaliif? Supportarii yookiin deeggartoota argachuudhaaf international community legitimateedha. Mariin kun kan fudhatama qabudha. Kan hawaasa mara hirmaachiseedha. Kan saayidii gara Oromoo jirullee irratti bakka bu'eedha jedhanii mul'isuudhaaf shira garaagaraatu yaadamaa jira maanta. Tokko kaati kaaftee dhimma KFO'ti. Wanta akka garuu kan jala sararamee muramuu qabu ABO'n Hilton waan paarlaamaa seenuuf yaaleef sun ta'uu fi baannaan immoo waan kaabinee mootummaa biyya sanii keessatti ministeera ispoortii fi ministeera wahii argateef kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hoogganaa waajjira hawaasummaa ta'eef gaafii uummata Oromoo biratti akkasumas rakkoo siyaasa Oromoo fi siyaasa Itoophiyaa keessatti bu'aan inni fide tokko hin jiru. Tokko kaleessas hin jiru, har'allee hin jiru, borullee hin jiraatu. Shira akkanaa kanaan namoonni 2 namoonni 3 tokko. By the way, namoonni amma paartii diiganii garas deeman kun ufii isaaniillee hin fayyadaman, namootatti deemaa jiran kanallee hin fayyadaman. Wanni akkamitti akka isaanii galuu hin dandeenyetu na ajaa'iba. ABO'n Hilton garas deemeef Oromoon isaan duuba hiriire hin jiru. ABO'n Hilton kaabinee ta'eef sirni biyya bulchaa jiru. Practically wanni inni irraa fayyadamee jiru. Practically takka lama jennee walitti himuu dandeenya jechuudha. Practically. Kanaaf warroonni itti deemamaa jiru kunillee hin fayyadamanii warroonni paartii diiganii deemuudhaaf yaada jiranillee inni biroo immoo wanni sirriitti xiinxalamuu qabu kuni is one weapon for the propaganda. Propagandaatti fayyadamanii paartii nu morka jedhanii yaadan karaa itti qoqqoodanidha. Inumaayyuu yaadni kun jiraachuu dhabuu danda'a by the way paartii san keessatti. Garuu paartiin kun qoqqoodamuu fi paartiin kun diigamuu fi paartiin kun rakkoo keessa gaafa jettu namoota yaada kana hin qabneyyuu ni yaachiftaa jechaadha. Ka paartiin kun butameera. Kanaafuu ilmi namaa immoo qarshii gaafa argu sobamuu danda'a. Ilmi namaa immoo gaafa qananii argu sobamuu danda'a jechaadha. Kanaaf akkasitti dubbii harkaa ol dhadhaanii paartii nagahaan qabsoo karaa dhugaa karaa nagaatiin falmaa ture kana diddiiguudhaaf yaaliin taasifamu jiraachuu mala. Sun jiraatus garuu marii biyyoolessaa jettee amma diraamaa amma jalqabde. Kanaafis ta'e siyaasa rakkoo Itoophiyaa rakkoon siyaasa Itoophiyaa karaa shiraan osoo furamuu danda'e 1991 furamaayyuu. Osoo shiraan furamuu danda'e. Osoo konspirasiin furamuu danda'e 1991 ni hiikama. Kun waggaa 27 biyyattii tana raasee 2018 nu geesse. 2018 illee gaafa akkasitti uummanni kun abdii qabaate shira konspirasiin hojjetamee siyaasa Itoophiyaa amma inumaayyuu biyyi tun hin jiraatti moo hin jirtutti gadi deebise jecha. Kanaaf ammallee shira kanatti fufuu dandeessaa, konspirasiin gochuu dandeessaa, miidiyaa qabdaa, waraana qabdaa, qarshii qabdaa kana fayyadamtee konspirasii kanatti fufsiisuudhaaf yaaluu dandeessa. Garuu immoo inni jala sararamee beekamuu qabu shiraan siyaasni Oromoo
shiraan dhukkubni siyaasa Itoophiyaa hin furamu. Kanaaf arguuf deemna warra asin dura qabsoo Oromoo akkasumas qabsoo sabaa fi sablammoota Itoophiyaa qabsoo dhugaa ganii ni salphate malee takkaahuu gaafa kabajamee nama ta'uun agarre. Mee gabaabsineetiin kadhumaa haalaan tibba kana dabballoonni PP Facebookaroonni gama social mediaatiin waa dhaadheessan waan garagaraa odeeffannoo TPO kennutti jiru. Isaanis kakaasan maalii mootummaan hidhamtoota siyaasaa biyya san keessatti waggaadhaa oliif kanneen waggaa lamaa oliif hidhaman illee jiranii hidhamtoota siyaasaa akka hiikuudha. Preshariin garagaraatiitti guddataatiin jiraa hiriirri biyya alaa kanatti torbaannan darbe bahaatiin turamellee keessattuu hidhamtoota siyaasaa irratti xiyyeeffateetiin jira. Hidhaa kana keessatti garuu ammallee akkaataa hiikaatitti shira tokko xaxuudhaaf yaadamaatiin jira. Jawaar Mohammadiif Baqqala Garbaafaa hiikanii Abdii Raggaasaatii fi Koloneel Gammachuufaa dhiisuudhaaf shiranii gidduu kanatti qoqqooddii uumuudhaaf waan jedhamutu jira. Maal laaltam wanni amma social media irra namootni baay'een namoota social media irratti waa barreessanii waa TP kennan namoota beeynu namoonni kunniin ammoo wanni isaan torbaan lama dura ta'an jedhan hin ta'a namoota hedduu isaanii. Maali adda waan kana irratti keessattuyyuu michummaa ABO fi KFO gidduu jiru balaa keessa galchuudhaaf waan yaadaa jiru natti fakkaata Bilxiginnaan. Yaaduu danda'u. Kanallee akkuma duratti siin jedheen jedha michummaan ABO, michummaan KFO, michummaan paartii makamiyyuu kan dhugaa fi saba Oromootiif qabsaa'u konspirasii fedhe ijaartu hin diigamu. Maaliif michummaan kun koolitti qabame, michummaan kun koolitti hidhame dhiigaan kaayyooni. Kanaaf konspirasii fedhe yaaluu dandeessaa, konspirasii fedhe kalkuleeshinii hedduu keessa galtee waan baay'ee ijaarrachuu dandeessaa. Takkaahuu akka paartii Oromootitti paartiileen diigamuudhaaf irratti hojjetamee jiru sirna kamiinuu ABO balleessuuf wanni hojjetamne hin jiru. Nu osoo dhalannee ABO'n argin ABO'dha jedhamnee tumamaa baane. ABO osoo argin maaliif ilaalcha san qabda jedhamee gaafa shakkamtu si gaafa ajjeesan ilaalchi sun waan badu jedhanii waan yaadaniif jecha. KFO jedhamne namni hin hidhamne namni hin dararamne hin jiru. Garuu akkuma vaayirasii tamsa'aa deema malee hin badu. Michoomni paartilee kanaas konspirasii ati teessee waajjira kee keessa hojjettuun konspirasii kalkuleeshinii ati qarshii fi sossobbii garagaraatiin jala deemtuun hin diigamu. Kaan gaafa ta'e ilaalla. Wanni amma ta'aa jiru kun gaafa ta'e ilaalla. Garuu immoo wanni jala sararamee hubachamuu qabu walitti hidhamiinsi ABO, walitti hidhamiinsi KFO akkasumas walitti hidhamiinsi dhaabbilee haqaa sabaa fi sablammoota biyyattii kan dhugaa fi kan haqaa akkasumas kan dhiigaan ijaarramedha malee kan kijiba konspirasii illuuzhiniidhaan ijaarrame miti akka amma argaa jirru kana jechaadha. Kaleessa moone jedhanii gammadaa turan har'ammoo hatamne jedhanii bo'an this is illuuzhiniidhaan waan ijaarrameef kan Oromoo kan sabaa fi sablammoota biyya sanii kan falmattoota haqaa garuu kan dhiigaan kan sacrificationidhaan ijaarramedha. Kana waan tokko gootee diiguu hin dandeessu. Waan tokko gootee inumaayyuu walitti akka sirriitti walitti qabamu goota, akka sirriitti walitti maxxanu, akka sirriitti wal ijaaru, akka sirriitti wal faana dhaabatu goota malee hin diigduu jechaadha. Kun waan amma social media kanarra deemaa jiru kana haa ta'uuti achi booda haasoo hin deenya jechaadha. Nam tokkollee ta'u hiikamuun hammeenna miti. Garuu immoo shirri Oromoo qooduu hidhamtoota siyaasaatti erga ta'e namni maqaa siyaasaatiin hidhame kamuu mana hidhaa keessaa bahuu qaba. Gaafiin Oromoo guutuu hidhamtoota siyaasaati waan ta'eef. Dubbiin hidhamtoota siyaasaa hiikuu qofaan immoo hin dhaabattu. Isa tokko malee isa dhumaa miti baay'ee. Gaafiin Oromoo adaduma hidhamtoota siyaasaa kana hiikuudhaan gaafii Oromoo almost finneerraa harka dhiqannee gallaa wanni jedhamu hin jiru. Kanaaf
ta'amoon ta'uu ka jedhu akkuma duratti jedhe san haala ni ilaalla guyyoota ammas dhufaa jiran kana keessatti. Taanaan waan baay'ee gaariidha waan tokko garuu konspirasii isa duuba jiru immoo konspirasii isa duuba sanitti gadi teennee by the way jarri kana barbaaddi konspirasii halkanii guyyaa akka nuti konspirasii irratti haasaa ooluuf kun kana ta'eef kun waan ta'eef kun hin barbaachisu ammatti waan qabsoo keenya guyyaa takkaan gooneen arganne harkatti qabannee bu'aa biraatiif qabsaa'utu nama baasa malee halkanii guyyaa konspirasii isaan sii kaan kaalkuleet godhaa deemuun hin ta'u. Garuu haa ta'u lafarraa haa dhufuuti achi booda immoo sirriitti itti deemuu danda'a. Baay'ee ulfaadhu galatoomi gaazexeessaa Mubaarak Mahammad Duulaa gaafiif deebii Oromiyaa 11 sagantaa Koottu Dhufee wajjin taasiftee marii bal'aa taasifneef maqaa hordoftoota Oromiyaa 11 ulfaadhu galatoomi bulii horii fayyaa ta'e. Ayyee galatoomi Muktaar. Egaan hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaa keenya Koottu Dhufee irratti ukkaamsa walabummaa miidiyaatii fi akkasumatti immoo sodaa mootummaa Itoophiyaa irratti xiyyeeffanneetiniin mariin taasifne kanadhaa kanumaan goolabameera. Kutaattaan dhimma biraa qabannee hanga walitti deebinutti horaa bulaa fayyaa ta'aa deebanaa. oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo hundaaf waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa Ayhoppaan addameen Minisoota dipaartimentii fayyaa Minisoota dhaabbata Weelsheer Internaashinaal dipaartimentii fayyaa Raamzii Kaawurii fi Oromiyaa 11 wajjin ta'uudhaan sagantaa talaallii dhibee koronaa kennuuf jalqabee jira. Talaalliin kun kan kennamu ijoollee umrii 5 irraa jalqabee hanga nama guddaatitti. Namoonni talaallii kanarraa fayyadamuu barbaadan hundi koottaatii fayyadama. Odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaadan 952 807 100 irratti bilbiluu ni dandeettu. Fayyaan qabeenya, fayyaan faaya. Waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa Ayhoppa damee Minisoota. Oromiyaa 11